kamillee jechuudha akkam yoo taate peestalii namni biyya arabaa aku jira peestalii kurtuu haa ta'u gosa peestalii kamiyyuu haa ta'u jechuudha namni akkasitti rarraafatee caammaa tokko qamisa tokko qofa otoo taatellee namni peestalii baatee gara biyya arabaa deemu hin jiru haa xinnaatuyyuu qabeenya akkuma ikoonomiisaa shaanxaa dugdaa yookiin borsaa harkatti baatanillee taati malee namni uffata isaa peestaliitti qabatee biyya arabaa deemu yoo warra bahararra deemu yoo ta'e malee kan saafaree biyya akka Kuwait kanneen akka Dubai warreen kana Qatar Jordan warreen deeman kun Beirut warreen kun special shaanxumaan biyya gal yoo imellee warra Saudi galutu xiqqoo warra bahararra biyya Yemen keessa ba'ee biyya kana galutu meeshaa baatanii deemuu waan hin dandeenyeef akkasumas hallayyaarra waan deemaniif kan isaan peestalii baatanii deeman garuu gaafa fayyaadhamne gaafa fottoksine biyya arabaa kabajaan deemnee kaanee peestalii immoo gara biyya keenyaatti gaafa fayyaadhamne akkasumas haalli tokko gaafa mijatuu baate peestalii namni nama biyyatti nama gashu ni jiraayi keessattuu akka araba kana gara jabeessi hin jiru jechuudha. Nagaan naganne nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa warri mana koo haaraa taatan like, share, subscribe godha. Keessattuu jechuudha. Sheerii nama kamiitu faayidaa guddaa akka qabu namni sagalee gaafa namaa ta'u haa xinnaatuyyuu malee jechuudha. Faayidaa isaa baay'een keessan argitanii beektu. Namni baay'een an TikTok kiyya follow guddaan qabu, YouTube kiyya subscribe guddaan qabu, Facebook kiyyallee akkasuma follow xiqqishuudhaan nama baay'ee na ilaalu hin qabu jette jechuudha. Garuu namni kamillee nama tokko feesisaa yookiin fuula isaa hin beeku yoo ta'e namni ibbi yoo share godhe nama ibbammoo nama ibbatu beeka jechuudha. Kanaafu gaafa abaluu ba'ee eessa deeme eessa tafta intalli koo baatee biyya akkasii deemte Saudi, Jordan, Beirut, Bahrain, Qatar, Kuwait deemte lafa isheen buute si'ata akkasii alamu malee nuu dawwalte hin beektu warra jedhan akkasumas immoo warreen otoon beekamin haalli itti ta'uu addideetii jechuudha. Nama sagalee ta'uu fi dhabamanii ukkaanfamanii eessa akka jiran kan hin argine baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'u malee akkuma suuraa obboleettii keenya kana tambineeliirra yookiin fuula YouTube kiyya irratti argitan jechuudha. Obboleettiin kun akkuma beektanii Abdii Getaachoo guyyaa kaleessaa jechuudha. Airportii Itoophiyaatti akkuma ishee argeen nama dubbachuu hin dandeenyedha. Hin dubbattu oma tokkollee himachuu hin dandeessu. Asii dhufee achaa dhufee jechuu hin dandeessu. Peestalii akkuma argitan peestaliitti uffata peestaliitti akkuma qabsiisanitti isumaan biyya galchan jechuudha. Dhugaa dubbachuu namni kun akkam yoo xiqqaate peestala kana baatee kan biyya sana deeme miti jechuudha. Qatar jechuun biyya xiyyaaraan deemanii jechuudha. Qatararraa yeroo galte garuu obboleettii kana waan isheen baattee galte arga. Akkasumas immoo namni tokko har'a gaafa beek jennee wanta tokko bira nan ilaallatu kun imma koomiti jennee gaafa dabarru jechuudha. Har'a fayyaa qabna nutti hin fakkaatu. Har'a madaamii gaarii bira jirra nutti hin fakkaatu. Gaafa namni tokko dhibame, gaafa namni tokko rakkate dhimma itti hin qabnu callisnee bira dabarra. Namni sheeriin goonellee ni jira. Namni hiriyaa isaattillee hin himne ni jira nan ilaallatu kun ani fayyaan qaba kan jedhu jira. Fayyaan namni tokko har'a fayyaa yoo ta'e boru dhukkubsachuu ni danda'a jechuudha. Harka waaqayyoo jira fayyaan jechuudha. Garuu amma fayyaa taatee boru dhukkubsachuu ni dandeessa. Akkasumas immoo har'a madaamii bira bareedduu bira jirta. Nama si yaadu bira jiraachuu dandeessa. Namni kamuu immoo jechuudha. Hagam yoo si jaallate mataatti otoo si baataniyyuu jechuudha. Hanga gaafa ati fayyaa qabdu. Gaafa ati ol baatee gadi bu'uu dandeessu. Fidi jennaan geessuu dandeessu. Kaasi jedhan gochuu dandeessu qofa si jaallata jechuudha. Namni biyya ormaa firri ufiyyuu jechuudha. Firri ufiyyuu hanga ati fayyaa qabaatte gargaaruu dandeessu. Gaafa ati gargaaruu hin dandeenye fira kee yoo ta'e fuula sirraa garagalchata jechuudha. Warri kun immoo halagaadha akkuma beektaniyyuu. Kan isaan nu barbaadan akka nuti dalagnuuf. Gaafa nuti fayyaadhamne immoo kuno haala kanaan biyya keetti si gaggeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma mucayyoon kun sammuun ishee yoo dhibamaa ta'eyyuu tarii isaan dhibamsiisuu danda'u, tarii fuula rabbiirraa dhufeefi ta'uu danda'a. Karaa itti dhufe hin beeknu nuti. Garuu haala kanaan geessanii airportiitti nama gatuun dhugaa rabbii hagam akka nama madeessu. Haa ta'uyyuu waaqayyo ishee gargaaree obboleettiin kuni share godhee Abdii Getaachoo jechuudha. Abdii Getaachoo nama kana namni beektan jedhee share akkuma godheeni akka carraa Finfinnee keessa namni obboleettii kana beeku argame
aqee ishee fudhatee jira jechuudha. Suuraa biratti akkuma argitanii fudhatanii galanii jiru maatii yookiin firoonni ishee jechuudha. Firri ishee beekan. Kanaafu namni tokko sagalee gaafa namaa ta'u kan sagalee hin taaneef nama meeqa badee jira, nama meeqa ukkaamsamee jira jechuudha. Nama lakkoofsan qaba. Nama peestalitti mayyuu baatee biyya galuu hin dandeenyetu jira jechuudha. Meeqatu ukkaamsamee hidhamee miindaa malee hojjetaa jira jechuudha. Meeqatu sagalee dhabee du'ee owwaalcha dhabee jira jechuudha. Meeqatu hojii mana nama meeqa kan deeme mana kontraata tokko garuu nama mana meeqarra deeme hojjetutu jira jechuudha. Kana sagalee dhabuu irraan kan ka'e. Kun immoo warra sagalee argate jechuudha. Warri sagalee argate haala kanaan gaafa gargaaramu baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Kuni hundammoo bu'aa maaliiti? Bu'aa sagalee walii ta'u tuffachuu wal tuffachuu dhiisuu. Inni guddaan wal tuffachuu dhiisanii hangi danda'an miidiyaa qaban kamirrattuu namni miidiyaa hin qabne hin jirtan baay'een keessa. Amma fakkeenyaan waa yuutuubii qabuuf yuutuubii irratti namaa dubbadha. Warri tiktook qabdanis akkasuma tiktook irratti ba'aa namaa dubbadha. Feesbuukii warri qabdanis feesbuuk miidiyaa fayyadamtan kamirrattuu sagalee walii ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaliif guyyaa kubsan nam beeknu guyyaa wanti rakkoon tokko nurra ga'uu hin beeknu waan ta'eef reedii taane qophoofne taa'uu qabna malee madaamiin na jaallatti akka malee peestaalii natti laatte yookiin yuunifoormiidhaan nagashiti jettanii hin yaadina. Maaliif yoo jedhe akkas jettanii kan hin yaadne jiraachuu dandeessu jechuudha. Maaliif amalli nama har'aa inni jijjiirama namni hin jijjiirama. Gaafa fayyaa dhabde kun akka kanatti si gashuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo gaafa xiqqishuu ishee walitti buute haala kanaan si galchuu danda'u jechuudha. Namni kamiyyuu immoo hin beeku. Isa boruu hin beeknu isa har'aa odeessinaa isa har'aa haasofna malee jechuudha. Kanaaf iyyuu wal tuffachuu dhiisuu irraa of eeggadha. Obboleettii kana immoo obboleessi keenyi Abdii Getaachoo haala kanaan argee obboleettii kana egaa Abdii Getaachoo akkuma beektan nama baay'ee nama gargaaru Oromoo baay'ee bira dhaabbatee namoota kufan kan kaasaa ture ni beektu jechuudha. Akkasuma namni kamillee obboleewwansaa namni kamillee ija tokkoon ilaalee gaafa namni tokko rakkatu sagalee walii ta'uun aadaa fi beekannoo walii nuuf haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa namoonni baay'een keessan kan tuffattan jiraachuu kun ifaa birqiidha kan jettan jiraachuu danda'u. Maal na dhibee maal na gashee kan jettan jiraachuu danda'a. Kun immoo mana nama tokko keenyaa akka lixu beeka jechuudha. Kanaaf harka haadha keenyaarra jirra miti. Haatiyyuu gaafa nama nuffite gan nama darbatti jechuudha. Gaafa jireenyi xulfaate gaafa haalli xulfaate waan gootu waan abduuf namni tokko ofirra dura ibidda buusa jechuudha. Kanaafuu halagaan immoo halaguma orma waan ta'eef garaansaa keessi hidhamaadha. Hagam yoo si jaalateeyyu. Kanaafuu of eeggannoo godhaa yeroo hojjettan isiniin jedhaa. Amantii qabdaniinis kadhachuu hin irraanfatinaa. Sababiin isaa beeqa namoonni jarri waan arganitti fayyadamu hojii seexanaa hojjetu jechuudha. Hin dafqinaa hin ejjennaa nuti uumaan qabnu garuu isaan taa'anii sa'aatii 24 mukee jala beektanne jedhanii taa'anii lafarraa itti guuramu lafarraa itti ufu hin beekamu jechuudha. Kanaaf jarri amantaa hin qaban jechuudha. Jarri namaaf quuqaman qaban jechuudha. Kan guuran sun yeroo nuti amantiitti dadhabnu kadhannaa dadhabnu immoo akkuma adda addaaf saaxilamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka amantii keessaniitti amantii kamiyyuu qabaadha kamiyyuu hordofa akka amantii keessaniitti isa manaasinii baaseetiin immoo deebisii nagaanis akka nugashu jettanii akka kadhachuu hin daganne isiniin jedha. Hojiin biyya lafaa akkasumas immoo hojiin seexanaa akka isiniin moone isiniin jechuun jaaladha. Dogoggora yaada qeeqa qabdan immoo koomentii jala kaa'aa isiniin jechuun jaaladha. Warri viidiyoon koo isinitti tole immoo fedha keessa yoo ta'e laayikii godhaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraatiin yoo walitti deebinu nagaannaa tura.